Dhugaa dubbachuuf meeshaa qarshii kumni torbatti baheedha. Kumni torba jechuudha. Gabaa irraatti meeshaa barbareedhaaf fayyadu jechuun barbaree qopheessuuf jedhee bitee jechuudha birrii 1000. Nagaraachillee barbareen birrii meeqa akka ta'e isinittan hima. Na wajjin ta'a na dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Kunoo kanan nagadee dhufe birrii 7,000 fudhattanii gabaadhattu barbaree daasifachuuf kiiloo hammamii akka taate waddee tokkoome. Wayyaa እና kanan bite meeshaa kanan bite birrii 7,000 jechuudha guyyaa kaleessaa dhugaa dubbachuu fi amman bite laala birrii laala waan bitame laala. Biyyi lafa baay'ee ulfaatteerti. እና na wajjin ta'a gatii hagamii akka ta'e meeshaalee jiran barbareen ammam akka ta'e ምናምን asiniifan ibsa jechuudha sa'aatii kanatti yookaan booda zargiis waan baay'atuuf tsoomii booda barbareen baay'ee dabale dheengaddaa torban gabaa yeroon dhaqu birrii ammamii akka ture har'a ammam akka dabale sitti ma dhugaa dubbachuuf. Hayyee hordoftoota koo hamma gadi baaseen isinitti agarsiisa hammee meeshaa birrii 7,000 kanaan bitame gadi baaseen isinitti agarsiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama sodaachisa yoon isiniin jedhe. In amantanii barbaree kana akkuma argitan kiiloo 5 ishiini. Kiiloo 5 engaddaa gaafa torban jechuudha gaafan dhaqu birrii 800 ture. Barbaree jimma isiniif hin nanuun jedhee ture namni otoo isa eegnu asirra buune jechuudha. So barbareen kun kiiloo 5 birrii 900 jechuudha. 850 waan ta'e hin argattu 70 ምናምን. Barbareen garuu diimaa ta'e jettanii hin argattu jechuudha. Birrii 900. Anna akkasii gadi baaseen isinitti agarsiisa. Na wajjin ta'an isiniin jedha. Maal goona ree jedhaga. እና asitti akkuma argitan gossoo bilaa ምንድነው maqaa isheen beeku akkasuman jira maqaa akkasumatti naaf dhadhaa yaa'u kanum barbareef ta'u jechuudha ni beektu shokonoota injaan bosso bilaadhuma ciraakkota ciraakkonni kun meeqa akka ta'e beektu birrii 100 dhugaa waaqa ndaka birrii 50 dubbitu kun immoo birrii 40 birrii 10 fa'in bitamtinnaa kaa Kiristoosin. Nda'u qo'amee duraan isa kaan gadi baasee isinitti agarsiisa jedheenyi barbaree akkuma jirutti achumaa taa'u dhumarra gadi baasee bifa isaa isiniifan agarsiisa tokkoffaadhaan ta'e barbareen waan ta'e biyya qaba wanta jedhama. Asitti sigaa maxee baashaadha. Hemmi garmaachuu sigaa maxee baashaa. Ishee kana birrii 100 hin bite garuu naakaan dhugaa waaqa 40 caalan kennitan. Amma fedha keessaniin bittu jechuudha. Garuu guyyaa kaleessaa torbee kana ammaa kun birrii 100 jechuudha. Amma sargii irra jiras yeroon waan ta'eef baay'ee sigaa maxee baashaa mirxiidha immoo muka tokko hin qabdu. Akkasii kun akkana isaan kun jechuudha. Yaa'u kiiloo 5tti qimamoota yoo baay'iftan maanni seetanii in addaata siin jala. ግን itti naquun dhiisinaa malee baay'isinaa akka malee jechuudha. Amma barbaree sanaatiin deema. So kun anaaf bareedudha. Qimamii goggogaas bitee jechuun sigaa maxee baashaas maalis goggogaa isaaniis bite habasuudadii minaamin kororimaa jechuudha. Isaan akkuma taa'anitti ta'anii isaan jiidhaan kun kan hin gahaa jechuudha ammanni. Akka malee baay'ate in addaata jechuudha. Waan biraa rakkooma hin qabu in addaata barbareen keessan siin jala. So asitti waraqa isaan baadhee deemu kan argitanii waraqa isa silaa dhorkanii mee agoobaratti hin binne fuudhee bahe. Gidduudhaan timaatimii birrii 40 kiiloon birrii 40 ta'e kiiloo 2 bitadhe. Raafuu kana birrii 70 bitadhe. Kota gatii isaa siranii sitti himaa.
Avokaadoo birrii dhibbaaniin bitee siintan agarsiisa qo'a. Kiiloon avokaadoon amma widdiidha jedhee isinitti meera. Shunkurtii zinjibila isaa walumatti jechuudha kunila. Akkuma argitan kan barbarree. Mirxii tokko jechuun asheetaan bitee xuuxattu garuu gugurdaa miti jechuudha. Maaliif kan barbareen ta'eef ganaa babbaqaqsuurraa yeroon cafaqus xixiqqoodhum taate bareeddudha isa jedhu yaade yaa kan barbaree isa jedhu. Zinjibilli achum keessa jira. So kaameraa agarsiisamee isinii garagalchee. Akkuma argaa jirtan kan inni isinitti hime kana jechuudha. Sigaa maxibashaan kana fakkaatti baay'ee mirxiidha isheen mukumayyuu hin qabdu. Asitti isheen kunis jirti. Ciraakkonni jira. Ittiin waliin hin cafaqaa jechuudha isaan kuni. Kana nyaataaf hin bitadhe raafuu maramaa birrii 70 qullubbiin kana fakkaata falfal sin dhaqu baalis hin dhaqu yoo biyya keenya qullubbii gurguddaan argattanii kiiloon otoo bittanii Finfinnee keessa mirxii argattu. Asitti garuu baay'ee qaccoocidha funaananii minaamina fidu gabaadha kiiloodhaan iddoon bittanii jiru suuqii suuparmaarkeetii yookiin immoo suuqii guddaanii gabaa waan ta'eef taa'ee carcaruurraa daa'imaa miti carcaramaan bitadhe kiiloo tokko birrii 280 bitadheeni jechuudha. 280 bitee kiiloo. Asti kunooshin kun kana fakkaatti isinii jedhe xuuxattuudha. Bakka garanaa garaas kutee irraa gogogduu irraa kakkaasuu qofaa jechuudha. Asheeta jechuudha. Wayya. Kun immoo baay'ee mirxii tokko jechuudha. Kan hin bitee yaa barbaadeen bitee jechuudha. Baay'ee bareedduudha. Injira gaabbifti isaa baay'ee waan ta'eef bifa garaa garii jira. Filannoo keessa irratti hundaa'a gatii wajjin hundaa'a. Mee waan inni hidhateettan natti hima. Kunoo kana fakkaata jechuudha shunkurtiin baay'ee callaa mirxiidha. Kana kan fakkaattu hin bitee jechuudha. Yaa birrii 9 isiniin jedhe. Kuni surmaa itti baay'ata natti fakkaata shunkurtichi. Azib jedhee geemetiidhaan bitee. Kun immoo mirxii tokko isheen. Kiiloon birrii 40 waan taateef 2 bitadhe. Akkuma argaa jirtanii kana fakkaatti amma funyaan ishee duubaa fi fuuldura kuteetuma achi bishaan keessa buusee dhiqee itti naquu bichaadha jechuudha shunkurtiin. Siistama argitanii isaan sun qimamoota isaati kan hidhaa jiranii. Qullubbiis miicee bichaatti naquudha carcaruun naqan hin carcaru sijjamar kan yaa barbaree amma tokko baay'ee hin carcaramu gizee hundaa qullubbiin miicee qofa itti naqu jechuudha. Yaa akkuma argaa jirtan baay'ee bareeddu tokko kunillee filadheen bitee. Birrii 20 maal hir'isanii hin jirti garuu bifti isaa gadheedha. Kan bosbosaf keessaa qaba kan adiidha jechuun akka mixmixaa minaamin kan deemu jira kana fakkaata waan ta'eef. Kana wanti itti naqus kun isaan kana mii maal tafa jettu natti himaa kanan 7,000 nagedee gara mana koo gale jechuudha. Herreega sun kiiloo 5 birrii 9 birrii 4,000 beeqa dhufa. 4,500
So isaan kaan immoo akkasumatti herreega. Shunkurtiin gara kiiloo ja'a wayiiti. Ja'a. Garuu itti fixuun ija. Maatti godha. Reefu laalee ta'an baay'ate jechuudha. Keessa garuu eenyuun hin jira zinjibilli. Zinjibilli akka malee baay'ate achi keessattis nama gubaa yaa'u daa'imni gaaf tokko sin harkaa nyaachuu ishiin oolu minaamin isas xiqqeesseen bite jechuudhaani. Amma tokko ishii kanadha. Baay'ee mirxiidha gurguddaadha dhugaa dubbachuuf. Bakka nama miiceetti naquu qofannaa afaa jechuudha isa. Baay'ee quncisuu kee gana shalaqqaquu kee waan ta'e qaxqaxee adda adda baasuu minaamin an naqu. Kanan sinin jedhaa kun akkuma isinitti himee avokaadoon sun birrii 100. Qullubbii 280 sun 80. Shunkurtiin kiiloo 6 birrii 40.